السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني كبجمتوتا جالتمتوتا ilmaan Oromoo jirra jirtu baga jiraattanii baga rabbiin siin jiraachise maasha Allah tabaaraka rahmaan maasha Allah maasha Allah maakisha wallahi ani jara lamaan ilaalee asiiti ani kolfa du'e wallahi garaan konna dhukkube wallahi والله جرى لو أنا لا لا قلبي والبي ولا بين كنا لكوتي ما شاء الله والله إن ببريد دنيرة حين ما ببريد دمله ربي سنا بريد شكسما والله عمري ربي ولين سنا إيرسو أكسما ولين بشننا أكسما ولين عمري إيرا أكسما ولين مو المان رزقي المان بركة المان ديني ربي سني هاكنك والله أموري إيرنا وجني والله كسان نمتي طولن إلا الله متى إبسا إبسا مصبيتي وفي سارة والقبتي حالا عندي تين تبتا جرو إيجا وليد أني جتشودا والله إيجا وليد أني حالا عندي تين تبتا جرو إنه في سبي أكسر راقل أن أرجع شيء مسكينة والله شيء سرتي تجرتي ما فوق أقوم سيته إني مثلا إيسان أجتي إني نرجع بكتا قرقدا دوتي أس دوتي أرجعتو إسداو في شيء سلاشة أسوي دوتو قرقدا مركتي سنرجعتو أسوي دوتو قرقدا مركتي يلا قدي بكتا أكس أوفر قدي هو دقة إندي بزي وبدا يجي مسكينة وقوم شيء وقوم فول جن أرجعتا يمتي جراني موسبه إيشين ما أرجع نجر والله جتك كتير وهم نرجع إيشين إني قارون إلال إن إلالا ما يتكون متيتون والله دو برا أمتى سيجي ما تاجدي ثم ون أكدينا تنا ركض أجر تابري تون أرجع تكسي تمام نركض تجت إلال تمي تيجنا برا كدينا تنا ركض أجر تام تون إلال تمام كسي تنا ركض تجت والله باي تكون متيتون والله ربيني ولين عمري سنين عرس والله فايتو كنا ما جمعتيستو يوكا كنا تتقبطني جا ما لقى كم ما شاء الله والبرا بريدو فيا كنا شاشم با بريدو كنا والبراتي جر لمانو أرجتني إنسان فكاتا والبرا واو 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 إجرافا والله إجا حمان سنين أرجيني إجا كيري ملي دوش بشيكو مو ما كشي شو قلتي أورمو bareedduu koo dumbushee koo umurii dheeradhu hamaan sin argin keerii malee dhugaa rabbii wallaahi akkam namatti tola wallaahi laazima kan bareedu wal biraallee dhugaa rabbii baay'ee tokko nama kabashiisu jarri lamaan isaanii ofii isaanii kolfa du'anii unuu kana mitiiti ufumayyuu viidiyoo isaanii yoo deeman ilaalan isaanii akkam kolfu laata unuu kolfa duunii hoosiiti dhugaa rabbicha baay'ee والله بقى تكون متي ترتو أكيد كانتي أبا منا شجني شام باجته أكيد ستي وشين تبتو كان الأجابك ما كش ما شاء الله تبارك الرحمن وانون دادن ديسوكو وانون دادن ديسه gochas jechas haamileen otoo hin cabin otoo gurra hin kennin otoo immoo waan namni jedhe sanatti harka isheen kennatiin sadarkaa kanarra geesse abbaa manaa ishee wajjin akka isheen akkasitti teesse akkanatti taphattu maaltu itti dhaga'amumma dhugaa rabbi gobosiidha bara cimtuu wallaahi laazim turuma isheen jaalladha qabsooftuudhasii cimtuudhasii diinaaf harkan kennitu takka wallaahi gisee asiin warri jarri soddaallee irratti guggubu tokkii ishee jechuudha namni tokko ciise hanciisa ishee buluun jiru dhugaa rabbi maaliif wanta ishee cimtu taateef qaballeessiitiin illee takka harka kan datteen beektu dhugaa rabbi wallaahi kanaaf ishee jaalladha cimtuu akka dhiira Akaaf dubartii taate malee wallaahi dhiira tokkoon macaafti dhugaa rabbi har'a amma kun abbaa manaa ishee wajjin taphatti abbaa dhugaa rabbicha abbaa manaa wajjin
على عندي تبيشان أني كا والقطة جرو بايت أكون متطلع أكسمان جباد ربي أموري سنا إيرس ولي والله العظيم أما كان صدر كان الرئيس warra gadi si qabu barbaadu fi yeroo hunda warra si xiqqeessu barbaadu yeroo hunda yoo akka kanaatti agarsiistu baay'ee tokko nama gammachiisa. Wallaahi al'aazim baay'ee tokko nama gammachiisa. Jabaadhu jabaadhu dubish bishee koo itti muddi yeroo nan keeti wallaahi eenyu abbaa isheetiin ishee fuuldura kee dhaabattu. Eenyuma isheenii eenyu ishee nam tokko kan fuuldura kee dhaabattu hin jirtu bara gogaan sitti mu. Itti muddi yeroo na hankeeti akka barbaadde abbaa manaa keetiin maashaallah ifaanillee wallaahi maashaallaadha nama rabbiiti namatti tola wallaahi innillee nama xiiqii qabatee seetoo qabatee otoo namni waan baay'ee haasa'u otoo namni waan baay'ee jedhu isallee waan baay'ee too jedhani isheellee waan baay'ee too jedhani asii fuudhanii asiin gatanii akka kanatti jireenya isaanii irra ashannafanii irra ga'anii hawaasan akkasitti viidiyoo isaanii waraabbachaa taphatan kana nama baay'ee ija ukkubsatu jira. Nama baay'ee ija ukkubsatu jira. Akkasi baga wal biraan rabbiin sin geessise akka kanaan gammachuu keessa wallaahi ammallee yoomillee rabbiin gammachuu dhuman qabne sin haa kennu wallaahi. Akkuma kammaa kanaatti rabbiin galmaan sinaa ga'u jabaadhaa wallaahi jabaadha akka kanaan bashannana wallaahi bashannana eenyunni waan namaa fuuni akka barbaadde mirga keessan eenyu isheen hin bashannanii ziniin jettu dhuguma bara wallaahi inkesi maash amma bakka irra caalaayyuu maakishiin eddee bultii ishee warattee wallaahi ittuu maddii ishee dura yuu maashaallah maddii isheen bareeddi burtukaana fakkaatti amma immoo ittuu xiqqettee guuttee bushuun dusheen kunii kan isheen fakkaattu argitanii burtukaana kana fakkaattu burtukaana daraaree guuttatee ammaan argitanii burtukaanni didiimatee akka inni mi'aawu yoo diimatee harboo kana fakkaata waa diimatu jechuudha. Mee ilaalaan maakishii maashaallah tabaaraka rahmaan ijarraa fi malee rabbiin ijarraa si hambisu situ feeraan toto ijarraa fi akka kanatti ilaalaan ishee fakkaattu bareedduu kana itti tolee alhamdulillah bareedde irra bittu bareeddee jirti dhugaa rabbi dura hin bareeddi akkasitti dubish jettee mana ishee keessa abbaa manaa ishee jiniin tazanaannaa jirti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Viidiyoo isaanii dhugaa rabbii ilaalee kolfee akka saayitii tokko jechuudha. Marrumaan kan na dhukkube dhugaa dubbachuuf wallaahi kolfee marrumaan na dhukkube dhugaa rabbichaa wallaahi. Ibsi sobee ofiisaan arga isheen hin argitu mataa gadi dishii godha akka diinaatti na rukutaa jirta barii jetti miskiina wallaahi abbaan ashannaa fi barriidha garuu boodarra isheen illee isa dhaatte dhumarratti ammas lammaffaa galanii girgiddaa tumti as tumti achi tumti miskiina wallaahi akkasi wallaahi yeroon kan keessan qabadha rabbiin waliin umurii sinaa dheeressu waliin immoo ilmaan barakaa wara ansin fakkaattu dhugaa rabbii an amala qabduun akka keessanii babbareedduu dudumbishee kana lafa naqaa yeroo keessan akka barbaadan dhugaa rabbicha wallaahi akkasitti akka maakishii kana cimtuun hin jirtu obsattis waan hundattis bakka kanaa geessee jirti namni obsa qabu bakka yaade gaa'ee jechuun waanuma dhugaati. Namni tokko jechasii waan hundarra darbee rabbi isaatti hirkatee obsee wallaahi inuma darba keessa jechuudha. Fayyaa yoo qabaate bakka yaade sanas immoo kan isaan hanqisu hin jiru dhugaa rabbii itti amanee yoo adeeme jechuudha. Akkuma hatta akka ishee fokkisiisuuf footooshooppillee fidanii waan isheen hojjenne hin jiran maakishii wallaahi gizeen Ameerikaa jiru jara lamaan jidduu akka inni dhiisuuf isa waan ani ishee goonellee hin jiran dhugaa rabbichaa wallaahi qullaa ishee maaloo ishee jedhanii waan isheen hin oolle kana akka inni ishee dhiisuuf yaadni isaanii alaamaan isaanii jechuudha. Garuu immoo innillee nama harka laatu miti
nama jechaafis immoo bakka qabu miti. Isheenillee innillee lamaan isaanii jechuudha. Akkasiin har'a walirra ga'anii wallaahi jireenya isaanii gaarii isaanii godhatanii akka kana waliin taphatanii bashannansu isaanii wallaahi naaf gammachuu guddaadha wallaahi laazim. Otoo akka nama tokko yoo isheen akkas maqaa ishee balleessanii kan isheen hin goone isheen hin qabne kana isheerra kaa'anii xiqqeessanii otoo nama tokko ta'e wal sana ani hin barbaadu. Isheen akkasii abboo isheen akkasii jedhee wasuma sana dhiisatoo nama tokko ta'e wallaahi nama baay'een akkasitti karaatti wal hambisuu jechuudha. Awwa sana dhiisaa jechuudha. Kun immoo otoo isaan asii mukatti cabsanii otoo isaan maal jedhanii takka innillee isheenillee otoo bakka godhatanii tuffatanii itti dhiisanii har'a kunoo akkasitti sadarkaa jireenya isaanii irra ga'anii alhamdulillahi rabbil alamin akkanatti wal biratti argamanii jireenya isaanii oofachuun baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa rabbii. Maaliif yoomuu namni suni waan sin baasu waan ilaaltanii waa tokko namni wallaalu ni ilaaltanii waan galmaan sin ga'oote jecha namaaf bakka godhatina dhugaa rabbii. Yoo jecha namaa bakka godhachuu baattanii bakka yaaddanii numa geessu jechuudha. Yoo jecha namaa immoo bakka laattanii immoo kunis yoo dhufee akkuma muka gufuun jira miti muka luka keessa sin dhawwatoo deemtanii akkasuma kunis yoo dhufee sin dha'e kunis yoo deemu taraasaa dhufee sin dha'e achumatti haftanii jechuudha akkumatti madaatanii. Kanaafuu yoo bakka laachuu diddan immoo ol kaatanii akka sadarkaa guddaa geessu jechuudha. Yoo immoo bakka laattan immoo kunis dhufee achumatti sin rukutaa kunis achitti dhufee sin gufuun achii guddatti achumatti qoomtee dhumti akkasuma jechuudha namni. Kanaafuu bakka yoo kennuu diddanii akka maakii kanaatti dhugaa rabbii akka ibsish kanaatti immoo dhiira yoo ta'e immoo akka ibsish kanaatti irraatti barumsa guddaa namni barachuu qaba. Dhugaa rabbii sanitti ma wallaahi eddee galeellee isanni nikaa godhatellee dubartii bira wajjiniin jira jedhanii isaa namni abbaa argee footoo sanallee kaasanii isheetti erganii waan baay'ee hojjechaa turanii jechuudha. Isheen tokkoyyuu bootaan kennine innis bootaan kennine akka kanatti bakkaan ga'anii jiru jechuudha. Jaalala isaanii bakkaan ga'atanii jiru. Kun akka bakka barbaadanitti bashannananii bakka barbaadan taphatanii kun akka kanaan ani ija dhukkubsatu ijatti maxanxanii bitachuu isaati bakkaan ija dhukkubsatu jechuudha. Maxanxanii moo maxanxanii jedhan sana ijatti kaa'achuudha gaan iji dhukkubsate. Maal gochuu qabare yoo kana ilaalu jechuudha. Osaan akkas fataa zanaa jedhanii mana isaanii keessa taphatan kana ija dhukkubsatu baay'eetu jira wanta ta'eef mana hakiimii deemaa ta'e gama maxanxaritti ishee kan ijaa bitadha siniin jedha. Akkasuma umurii dheeradhuuti akkasuma bashannanii yaa habiibti yaa galbi. Bareedduu koo dubbishee koo dhugaa rabbi jiraadhu waggaa miliyoona tokko wallaahi. Sirratti fakkii godhachuu qaba namni hunduu dhugaa dubbachuuf jabduu cimtuu akkasii wallaahi cimtuun akka isheen jirtu eessumattuu. Kanaafuu akka kanatti viidiyoo isaanii tokko ilaalee kolfaa oolee siniin jechuu kooti wallaahi isa durii isa ammaas walitti kan rukutee fi kanumaa fi isa durii birallee ga'ee isarraa birallee walitti fiffidee jechuu kooti. Maaliif akkasitti isaan iddoo tokko ta'anii taphatan kan argee wallaahi laazim jala kana lamaan aan isaan irratti hin hojjetamne hin jiru. Akkasitti irra bakka kana ga'anii wallaahi laazim walitti dabalamanii arguun baay'ee nama gammachiisa. Kunoo akkasiin mana isaanii keessa shaashan baachaa jiru kunoo har'a immoo wallaahi taphachaa jiru akka ijoollee sabiyyiitti. Ijoollee sabiyyi isaan yoo fiiganii qufan yeroo isaaniitti dhugaa dubbachuuf yeroo keessatti gabaadha muddaa. Goomina yeroo keessatti fayyadama dhugaa rabbi. Akka kana gamaa kichiin koo bareedduun koo dubbisheen koo abbaa manaa ishee wajjiniin zanaa fataa jechaa jirti. Kalli wulli jette ani zanaa fataa jechuu malee jette ani bakkan kennu oduufis jechaafis jette jirti kun qaata jette isheen ani zanaa fataa jechuu bichaatti zanaa fataa jedhama. Gana zanaa fataa jetta dhugaa rabbi gana guddatta gana mul'atta addunyaa irratti rabbi si haa guddisu
Gana yoom ga'e mul'adhu addunyaa irratti.